Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan maarree milkiin tuubii barnoota afaan oromoo qubee irraa ka'uudhaan aga keeyyataatti deemsi keenya har'allee kan itti fufe ta'a. Maarree warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer gochuun nu cina akka dhaabattan kabajumaan isin gaafannaa. Warreen haaraa barumsa kana barachuu barbaadan qubee afaan oromoo barreessuuf dubbisuu akka dandeenyu haala salphaatiin karaa onlaayiniitiin warreen barachuu barbaadan karaalee teelegiraamii, iimoo, waasaappii fi zuumiidhaan warreen barachuu barbaadan lakkoofsa asii gadi isinii keenyan dawwaluun nu qunnamuu dandeessu. Har'a mata dureen haaraa waliin ilaallu sagalee dheeraa qubee dachaadhaan barreessuu kan jedhudha jechaadha. Sagalee dheeraa qubee dachaadhaan barreessuu jechuun qubee dachaa tokko dubbachiiftuun lama qubee dachaatti gaafa hirkatanii jiranii sagalee dheeraa qubee dachaa jedhamu. Amma fakkeenyaaf qubeewwan asirratti barreeffaman kun hundi isaaniiyyuu dubbachiiftuu lama lamadha. Qubeen dachaawwan kun kan barreeffamanii bukkeetti hirkatanii jiran dubbachiiftuun lama lamadha. Kanaafuu maal goonaa yeroo dubbisnullee sagalee keenyallee dheeressinee kan dubbisnu jechaadha. Kanaaf maarree nu duukaa bu'aatoo nu hordofaa. Chaa, chaa, chee, chee, chii, chii, choo, choo, chuu, chuu, dhaa, dhaa, dhee, dhee, dhii, dhii, dhoo, dhoo, dhuu, dhuu, nyaa, nyaa, nyee, nyee, nyii, nyii, nyoo, nyoo, nyuu, nyuu. Kanaaf maal irree sagalee keenya dheeressina jechaadha. Kutaa darbeerra kan barachaa turre sagalee gabaabaa qubee dachaadhaan barreessuu kan jenne ammarra immoo qubee dachaa kana sagalee dheeraa jechuun dubbachiiftuu lama lama hunda isaanii qubee dachaawwan jiran kana kan maxxananii jiran jechaadha. Maal goona kanaafuu sagalee keenya yeroo dubbannu hin dheeressina. Kanaaf akkaataa kanaan ilaallee kan dubbisnudha. Ammallee kanumatti fufee jiruudha barumsi keenya. Ishee phaa, phaa, phee, phee, phii, phii, phoo, phoo, phuu, phuu, shaa, shaa, shee, shee, shii, shii, shoo, shoo, shuu, shuu, tsaa, tsaa, tsee, tsee, tsii, tsii, tsoo, tsoo, tsuu, tsuu, zaa, zaa, zee, zee, zii, zii,
Zoo, zoo, zuu, zuu kan jedhaman jechuudha. Kanaaf maarree akka barumsa darbe irraa baranne akkuma yaadannu qubeen dachaan baay'inni isaanii meeqa inni dura torbadha. Torba keessa qubeen ergifamaan isa kamii? Akkan irraa hafan qubee zaa kan jedhudha. Isaan kun qubee dachaa ergifamaa jechuudha. Kana jechuun qubee dachaa afaan Oromoo torba keessatti lakkaawwamu garuu jechooti nuti ittiin barreessinuuf dhimma ittiin baanu garuu kan hin jirre waan ta'eef qubee ergifamaan isa kanadha. Isaan kana garuu amma jechoota kanaanii fayyadamneetoo jechoota ijaaruu ni dandeenya yookaan maqaa ittiin barreessuu ni dandeenya. Isaan kan hundumayyuu garuu isa kana ittiin jechoota ijaaruu hin dandeenyu maqaa ittiin barreessuu kan hin dandeenyedha. Ergifamaan maal jenne reema? Zaa kan jedhaman kun qubee dachaa ergifamaa jedhamanii beekamu jechaadha. Kanaaf maarree kana irra deddeebitanii ilaaluudhaan qubee dachaa afaan Oromoo haala salphaatiin adda baafachuu akka dandeessaniif viidiyoo kana kan isiniif qopheessineef maarree irra deddeebitanii dhaggeeffachuu shaakaluu barreessuudhaan kan isiniif galu ta'a. Warreen barachuu barbaadan immoo barnoota kana lakkoofsa asii gadi isin keenyee jirru kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Karaalee nuti barsiisnu karaa Imoo, Telegiraamii, Waasaappiidhaan, Zuumiidhaan warreen barachuu barbaadan lakkoofsa kanarratti dawwaluun yookaan nu qunnamuu dandeessu. Barumsa kanatti isaanii barumsa Ingiliffaa, barumsa herreegaa warreen barachuu barbaadan yoo jiraattanis lakkoofsa kanaan dawwaluun nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabnu asuma irratti nu gahaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaadhaan tura.